Ashamar Kafune, akkam turtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaati. Oduu gaggabaaboo torban kanaa kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Raayyaan biyyaa Itoophiyaa waboo irrattis tarkaanfii fudhadheen hubaatii cimaa irra geessisee jira jedhame. Torban darbee immoo waboon bifuun wal fakkaatuun raayyaan biyyaa irrattis tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhadheenis hubaatii irra gaheen jira jedhee turuun ni yaadatama. Raayyaan biyyaa Itoophiyaa godina Shawaa Lixaa Nameettaa Roobiittis duula gaggeessee loltoota waboo fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'uus himate. Abaa waboon gama isaatiinis duula addaa kumaa jedhuun duula bakkeewwan garaagaraatti adeemsisaa jiruunis humnoota mootummaa irraa kasaaraa geessisuus himate. Raayyaan biyyaa immoo duula addaa kumaa jedhee waboon bakkeewwan garaagaraatti sochii taasisuu fashaleessuu fi warra duula kanaafis socho'u irrattis tarkaanfii cimaa fudhachuus himee jira. Uummanni immoo wal waraansa gareewwan lamaanii gidduuttis namoota nagaatu miidhamaa jira jechuunis himatanii. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hariiroo alaa kaayyoo ifa ta'e hin qabne kamiyyuu dogoggora qofa osoo hin taanes balaa akka qabus ibse. Gochi akkana haala kamiinuu fudhatama akka hin qabne hubatamuu qaba jedhe. Bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa baaseenis dantaan uummata Tigraay mirkaneessuus qabsoo siyaasaa karaa nagaa gaggeessaa jiraachuus ibsee jira. Kunis akkaataa waliigaltee Viiktooriyaa akka ta'es eereera. Haaluma kanaanis mootummaan federaalaa qabsoo osoo hin taanes humna kamiinuu waliin karaa nagaa fi seeraan garaagarummaa jiru hiikuufis carraaqqii hunda gochaa jiraachuus ibseeti jira. Garuu hariiroon alaa seeraan bu'uuraa fi amantaa ibsameenis haala akka ta'e kamiyyuu dogoggora qofa osoo hin taanes balaa akka qabus akeekkachiisee jira. Gochoonni akkanaa haala kamiinuu fudhatama akka hin qabne cimsee dubbate. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraanis obbo Geetaachoo Raddaa gareen abuuntaa tokkoo fi ajajoonni waraanaa naannichaa tokko tokko dhoksaan Eertiraa waliinis hariiroo uumuu isaanis ibsanii turuun isaanii ni yaadatama. Sochii ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa guutuu biyyattii keessattis mootummaa gaaffii isaanii akka deebisuuf taasisan jabaatee itti fufee jira jedhame. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa mootummaan gaaffii isaanii guyyoota torba kanneen keessaa guyyoota 3 hafan keessattis hin deebisu taananis hojii akka dhaaban ibsanii jiru. Mootummaan gama isaatiinis gaaffii ogeeyyiin fayyaa biyyattii gaafatan jiran sirnaan deebisuuf hojjechuu irra doorsisaa fi ukkaamsaa yaalaa jiraachuunis dhagahame. Magaalotaa fi godinaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhimma kanaanis wal qabatee walga'iin garaagaraa deebisuuf kan jiru yoo ta'u, gaaffiin ogeeyyii fayyaa deebisuu osoo hin taanes yeroof qabbaneessuttis yaalamaa jira jedhani. Ogeessi fayyaa Oromiyaa akka jedhettis ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa waraana bu'uuraalee misooma fayyaa gahee malee bishaanii fi ibsaa malee hojjetanii jiru. Hidha doorsisaa fi ajjeefamuun isaanis mudatee jira. Garuu miindaan isaaniif kaffalamu gadi aanaa akka ta'es ibse. Miindaan baasii jireenya ol ka'aa jiru walgituu waan hin dandeenyeefis geejiba wal'aansa fayyaa bilisa argachuus kaffaltiin sa'aatii dabalataa rakkina irra ga'uufis eegumsa seeraa argachuun qacarrii fi guddina sadarkaa ga'umsaa irrattis hundaa'e gaafachaa jiruu fi kanneen biroo gaafachaa jiraachuus dubbateeti jira. Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa fi waldaan meedikaala Itoophiyaa gaaffii ogeeyyii fayyaa gaaffii seera qabeessa ta'uu ibsuun mootummaan deebii laatuu akka qabus ibseeti jira. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo godinaalee naannoo Amaaraa garaagaraatti tokkummaa hundeeffachaa jiraachuus himanii. Humnoonni kunneenis ibsa baasanii qondaaltota hidhattoota finxaaleeyyii godinaalee hoogganaan ibsaniitii jiru. Gamtaan akka hojjetanis ibsanii akeeka isaanii mootummaa kuffisuu dabalataanis lafoota lafa Amaaraati jedhan naannoo Amaaraa jalatti deebisuu akka ta'es ibsaniiru. Humnoonni finxaaleeyyii kun godinaalee Salaaleetti kan argamtu Anaadharraa kan naannoo Amaaraati jedhanii hidhattoota bobbaasanii guyyumaa nama ajjeesuu fi uummata buqqisaa turuun ni yaadatama. Aanaalee godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaattis bifuma wal fakkaatuun hidhattoota bobbaasanii haleellaa raawwatanii miidhaa guddaatu keessattus waggoota 6 darban keessatti dararaa guddaatu gahaa ture jedhame. Izii Wallaggaatti jedhanii hundeeffachuun isaanis erga labsanii bubbuleetii jira jedhame. Oduuf biyya laatiin. Wayita Yuukireen magaalota Raashiyaatti xiyyeeffachuun haleellaa qilleensa irra gaggeessaa jirtutti Valdimir Puutiinis kabaja guyyaa injifannoo dursanii gaggeessaatii jiru. Hooggantoonni addunyaa 20 caalan kanneen hanga Meeksikootti imaluun sirna kana irratti hirmaataa jiran keessaa tokko pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee fi kan Chaayinaa Xi Jinpiing irratti argamanii jiru jedhame.
USA UK irraa gibira keessee turte irraa kaaftee jedhame. Pirezidaantii USA Donald Trump sibiilaa fi alumineemii UK irraa galu gibira irraa bilisa akka ta'u murteessanii jedhame. Konkolaataa UK irraa galu irrattis gibira duraan kaame parsantii 27.5 irraa gara parsantii 10tti akka gadi buuse beeksisameetii jira. Waliigalteen daldala biyyoota lameenii daran akka jabaatuufis qaranni kun irraa kaafame jedhame. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kana Horni Miidiyaa irratti isiniif dhiyeessaa ture. Kanaan gammaatee daawwattoota ture. Oduu gaggabaaboo torban kana isinitti himaa ture immoo Allalisaa Dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbaniin hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.